kaabas kibbas bahas dhiyas keessas alas teessanii warri sagalee kana dhagahaa jirtan yookiin immoo viidiyoo kana ilaalaa sagalee waaqayyoo dhaggeeffachaa jirtan nagaan gooftaa isiniif haa ta'u jechaa. Kana booddee sagalee kanaan dura jalqabne mata duree kanaan dura jalqabne kutaa tokkoffaaf kutaa lammaffaa wal geessisneerra. Kutaa sadaffaasaa har'a ilaallaa. Kanaaf waaqayyo xumura kanarratti akka nu gargaaru maqaa Yesuus Kiristoosiin isiniifin kadhadhaa. Isiniifis hin hawwaa. Afurri waaqayyo immoo akka isin gargaaru anaanis akka gargaaru nan amana. Kanatti aansinee mata duree keenya sadaffaa mata duree isa guddaa jalatti yeroo kee yeroodhaan qabi isa jedhu sana jalatti mata duree isa sadaffaa yeroo keenya akkamiin hoogganuutu nurra jira. Amala yeroo laalleerraa akkaataa akkamitti yeroo bituun akka danda'amu, maaliin bituun akka danda'amu, maaliin of jala oolchuun akka danda'amu, furtuun yeroo ittiin bitani, safartuun yeroo ittiin bitan maal akka ta'e walii wajjin ilaalleerra. Amma immoo yeroo akkasii kana amala akkasii yeroo qabu yeroo waan ittiin bitan baay'ee murtaa'aa fi baay'ee xiqqaa ta'e garuu murteessaa ta'e erga laallee booddee akkamiin immoo haa hooggannu isa jedhu isa dhumaa kana walii wajjin ilaalla. Bara keenya akkamitti haa hooggannu akkamitti haa gaggeessannu isa jedhu kana jalatti qabxiilee murtaa'an har'aaf kan nu barbaachisan yeroo kanaaf kan nu barbaachisan ilaalla. Ergaadha isiniin jedheera. Bara kana keessa dhaloonni barasaa iddoon taanetti balleessaa jira waan ta'eef, iddoon taanetti dabarsaa jira waan ta'eef, ulfina koof ooshaan jiru waan ta'eef, dhaloota kanatti waan hangaddeef, dhaloota kanatti naayimii carraan laadhaa fi qoodan laadhaa fi yeroon laadhaa fi waaqayyo waan an jedheefaniin sagalee kana haala akkasiitiin dabarsaa jira. Haala mijoofne, haala waan hundumtuu hin qindoofne, haala wanni barbaachisu akka bara ammayyummaa fi akka bara teknooloojiitti idiitii hin taane garuu sagalee waaqayyoo idiitii waan hin taaneef ergaa waaqayyoo idiitii waan hin taaneef sagalee san akka dhageessanii akka deebitan akka jireenya argattan waaqayyo wajjiniin akka walitti araaramtan bara keessan waaqayyoof akka oolchitaniifaniin kana dabarsaa jira. Tokkoffaan kan nuti hooggannu yookiin immoo bara keenya kan nuti itti dhimma ba'uu gaggeessuu dandeenyu akka sagalee waaqayyoottidha. Akka sagalee waaqayyoottidha. Sagalee waaqayyoo keessatti Efesoon boqonnaa 5 deddeebisee akkuma dubbadhe mata duree kana keessatti 14 amma 16tti dabalateeyyuu 17tti ati kan raftu dammaqi warra du'an keessaas ka'e Kiristoos siif ibsa erga jedhee booddee akkamitti akka deddeebitani beekaa malee akka wallaalotaa hin ta'inaa. Guyyoonni nuuf kennaman guyyoota gadhee waan ta'eef otoo isaan hin darbiin itti hojjedhaa. Kan hojjechuun sinirra jiru immoo fedha waaqayyoo ta'uutu irra jira. Jedhe akka garbichi waaqayyoo dubbate kanaan dura wal barsiisneerra kutaa tokkoffaaf kutaa lammaffaa keessaa hin argattu jedheen yaada. Kanaaf akka sagalee waaqayyoo jedhu kanatti otoo yeroon hin darbin akka beekaa tokkotti akka sagalee waaqayyoo nama beekuutti akka yaada waaqayyoo nama beekuutti yeroo keenya itti dhimma ba'uun barbaachisaadha. Yaada waaqayyoo sagalee waaqayyoo alan argannu. Fedha waaqayyoo sagalee waaqayyoo alan argannu. Beekumsa keessaa, kalaqa keessaa, dandeettii keessaa yookiin immoo ammayyummaa keessaa bu'aa teknooloojii keessaa sagalee waaqayyoo keessaa ala yoo ta'e malee sagalee waaqayyoo keessaa yoo ta'e malee sagalee waaqayyoo ala fedha waaqayyoo argachuu hin dandeenyu. Kanaaf akka sagaleen waaqayyoo nuun jedhuttidha bara keenyatti dhimma baana. Phaawulos Filiiphisius boqonnaa 3 lakkoofsa 12 amma 16tti akkas jedha. Barri koo inni darbe darbeera isa irraanfadhee iddoon ga'e immoo dhaabadhee oton hojjedhu hambira immoo isa bira hin geenye bira ga'uudhaaf nan hiixadha harka koo baay'een ariifadha. Mallattoo caalaan ariifadha. Wanni ariifata jedhamu caalaan ariifadha. Akka nama harka galfateetti ufii yaadu ganaa harka keessan galfanne. Yeroon akka nan dursine ani yeroo dursee harka keessa galfachuudha amantiidhaan harka koo hiixadha. Isa duuba koo yaadu iddoon jiru immoo iyyuu hin dabarsu jedha. Sagalee waaqayyoo akkas jedha. Yeroo darbu kana keessatti akka sagalee waaqayyootti ariifanne yeroodhaan otoo bara qabnu otoo guyyaan jiru otoo yeroon jiru itti hojjechuun barbaachisaadha. Inni lammaffaan akka har'a qofa nama jiraatuutti dhimma itti ba'uutu nurra jira. Gurguddoonni na dhagahaa, beektonni kan qabdan kan hin qabne na dhagahaa, dargaggeessa dargaggeettiin na dhagahaa, dhaloonni na dhagahaa. Yeroon keenya inni harka keenya hin taane inni waaqayyoon hoogganamu kun akkamittidha kan nuti itti dhimma baanu isa jedhu keessaa qabxiin inni lammaffaa fi inni guddaan har'a qofadha umuriin kee. Namni na dhageessu har'a qofa umuriin kee boru kan kee miti kaleessi kee immoo darbee du'eera. Otoo boossee maraatte
Oto waggaa kuma tokko oto jiraatta ta'e oto kadhatte kaleessan deebistu kaleessi du'eera. Har'a ammoo sii kennameera, ammi sii kennameera. Sagalee kana oto dhageessuu ammi sii kennameera. Yeroon kun kan keeti. Akka nama har'a qofa jiraatutti hojjedhu. Kan kaleessa har'aaf hin kaayin, kan kanaan har'a ammoo boruuf hin kaayin. Boru kan kee miti ulfadha. Yookiin immoo harka Waaqayyoo jira oto biran ga'iin haftaati. Yookiin immoo guyyaan sun oto biran ga'iin hafuu dandeessa. Akka har'a nama jiraatutti hojjechuun barbaachisaadha. Yeroon kee har'adha waan ta'eef. Faarfannaa 118 lakkoofsa 24 25 daballee gaafa laallu guyyaan Waaqayyo nuu kenne, guyyaan Waaqayyo hojjetee harka keenya gashe har'adha. Isheetti haa gammannu, gammachuu guddaa agoon. Gammachuu jechuun ilishuu qofa miti. Gammachuu jechuun mee nama waamanii afeera qopheessuu qofa miti. Gammachuu jechuun ilmi namaa kan gammadu guyyaa isaaf laatametti hojjetee firii yoo argatedha. Guyyaa isaaf laatametti hojjetee yoo Waaqayyoon kabachiisedha. Dhalootaaf hambaa bu'aa yoo kaa'edha. Ofiisaaf immoo Waaqayyo fuulduratti waan Waaqayyo itti ulfaatu yoo kaawwachuu danda'edha. Yookiin immoo gaafa addanaatii deemu mootummaa Waaqayyoo keessatti kan badhaasa isaa argachiisu, kan fuula Waaqayyoo mataa ol qabatee akka dhaabatu isa godhu yoo kaawwatedha. Gammachuun ilma namaa kanadha. Namoonni baay'een waan qullaatti gammadu. Namoonni baay'een waan qullaatti iyyu, waan qullaatti cooku, waan qullaatti ilishu. Ililleen keenyaaf gammachuun keenya guyyaaf yeroo nuu laatametti yoo hojii hojjennee firii gaarii itti agarsiisnedha. Yoo bu'aa itti agarsiisnedha. Dhaloonni keenya garuu yeroo isaatti dhimma ba'aan jiru. Akka nama Waaqayyootiin sinitti hima ergaadhaan dubbachaa jira. Dhaloonni baay'een barasaa kan dabarsu baacoottidha. Barasaa kan dabarsu jibbattidha. Barasaa kan dabarsu salphinattidha. Barasaa kan dabarsu mee waan adda addaa Waaqayyo fuulduratti madaalleen kaafnettidha. Erga darbee gaabba. Erga darbee yoo gaabbite waayyuun fiddu. Barakee qurxita malee, barakee gabaabsita malee. Har'a garuu sii laatameera. Akka umurii har'a qofa qabuutti jiraachuun yookiin immoo yeroo kee dhimmatti ba'uun baay'ee barbaachisaadha. Inni sadaffaan akka nama biyya isaa yaadutti, akka nama biyya isaa yaadutti, akka nama biyya isaa hawwutti jiraachuu sirra jira. Akka keessummaatti, akka galaatti, akka karaa deemtuutti. Biyyi kee as miti. Warri Kiristoosiin amantaniin argeeffattan, warri nama Kiristoosidha jettan. Tajaajiltoota ta'a, amantoota ta'a, gurguddoota ta'a, xixinnoota ta'a. Dhala namaa taates tasa si argatee si mudatee sagaleen kun kan argeeffattu. Iyesuus si barbaachisa. Iyesuus malee jireenya hin jiru. Yoo Iyesuusin qabatte immoo barri kee akka itti hooggantu sitti himuun barbaada. Akka galaatti, akka karaa deemtuutti, akka keessummaatti. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 13 amma 16tti abboonni keenya, abboonni amantii biyya isaanii fagootti ilaalanii akka keessummaatti akka karaa deemtuutti jiraatani. Biyya irra jiraatan irra biyya Waaqayyo isaaniif qopheesse akka caalu amananii duuban deebine. Abrahaam Uuriin hin ilaalle, Kaladootan ilaalle. Ilmi isaa biyya abbaa koo hin jenne. Biyya Waaqayyo isaaf qopheesse ilaaleera Isaaq. Yaaqoobis akkasuma biyya Waaqayyo isaaniif qopheesse ilaalanii isa hawwaa jiraatanii darban. Yommuu jiraannu immoo biyya keenya maal fudhannee dhanna, maal fudhannee galla. Boojuu maal boojinee galla, maal qabannee deemna. Biyya keenyaaf hojjechaa, biyya keenya hawwaa boojuu boojinee boojuu baannee deemuun barbaachisaadha. Oromoo keessatti aadaa tokkotu jira. Aadaan kun immoo ajjeesaa kan jedhudha. Ajjeesaan tokko adamoo dhaqa. Gafarsa ajjeesuuf, leenca ajjeesuuf, arba ajjeesuuf. Namni arba ajjeese lootii godhata. Namni gafarsa ajjeese kolba godhata. Namni leenca ajjeese immoo amartii godhata gurrasaatti. Dhalootatu isa eega. Maal fidee dhufa? Leenca ajjeesee dhufa? Gafarsa moo arba ajjeesee dhufa? Jagna ta'ee dhufa? Ajjeesaa ta'ee dhufa? Hin sirbinaa fi weeddisnaa fi harka qullaa galuun barbaadu. Harka qullaa galuun barbaadu. Miixatee mudhii isaa hidhatee kaayyoo dhaqee fi sanaa galmaan geessisee baattatee gala qe'ee isaatti. Biyya isaatti gala deebi'ee. Maal baattatee galtati? Atu akkasumatti dabarsaa jirtaa yeroo kee? Akka nama biyya addana ta'ee biyyi isaa asumatti akka nama bara fixu, asuma bara baraan akka jiraatutti jiraatta. Atoo dargaggeessaa, dargaggeetti, guddoonni xixinayoonni maal fudhattanii galtu biyya keessanitti? Maal hojjechaa jirtu? Maal booji'aa jirtu? Kiristoosiif akka dhaloota boojitu, Kiristoosiif akka dhaloota harka seexanaatii baaftu, harka toshaaf mooraatii akka ti baaftu, harka jallinaatii akka baaftu, biyya keef boojuu boojitee, boojuu baattatee, baala meexxii baattee faarfachaa Yesuusin akka simattu Waaqayyo har'a bara sii laateera. Akka nama biyya qabuutti jiraachuun barbaachisaadha. Akka nama biyya qabuutti, akka nama biyya isaa hawwutti. As miti biyyi keessatti nima. Yesuus Kiristoos
Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:1-3 dhaqeen biyya qopheessa. Mana abbaa koo iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Deebi'ee immoo sin fudha. Iddoon jiraadhu jiraattu. Abdii akkasii qabna. Hin nufa Yesuus. Inni abdachiisa hin nufa. Maal baattee eegda laata? Yoo tasa kana amma ati addanaa godaante umriin kee asitti yoo dhaabate maal hojjetteetta? Maal hojjetteetta? Boruuf maal qabda? Harka koo galfadheera kan jettu. Yoon deemeyyuu rakkoon qabu anoo fixadheera kan jettu. Phaawulos akkas jedhe. Yerusaalemitti hin ba'in rakkoo si eeggata. Yerusaalemitti hin ba'in rakkootu si eeggata. Jedhanii ennaan ergaa wangeelaa amaanaa wangeelaa Waaqayyo natti laate hamman galma ga'utti fiigicha koo amman fixutti rakkoon na eeggate iyyuu hin dhaabadhu. Lubbuun koo na biratti kabajan qabdu jedhee dide. Hin deemin jennaan dide. Umarratti garaa isaanii kute akkas jedhe anoo du'aafuu qophaa'eera jedhe. Boqonnaa 21 irratti immoo kanaaf fedha Waaqayyoo haa ta'u jedhanii isa gadhiisani. Maaliif jennaan biyya abbaasaaf qabatee kan deemuun irra jiru galman geessisne waan ta'eef hin fiiga waan ta'eef jalqaba kan dubbadhe. Fiigicha koo amman xumurutti amman harka galfadhutti amman booji'utti amman amantii koo fiixaan baasutti amman wal'aansoo qabee moo'utti ara galfiin qabu jedhe. Atoo maal qabattee deemta biyya kee? Biyyatti galuu qofaa miti waan qabatanii dhaqan barbaachisa. Waan fuula Waaqayyoo baattatanii dhaabatan barbaachisa. Warra fidatanii dhufaniif badhaafni jira, kabajni jira. Warra harka qullaa dhufaniif immoo akkuma harka qullaa dhufan harka qullaa jiraachuutu dhufa. Bara bara hin qabne keessa jiraatta gaafas. Gaaf tokko naa darban jettu barri dhumeera. Bara bara hin qabne bara lakkoofsa hin qabne bara baraan jiraatta waan ta'eef qullaa kee jiraatta. Inni kaan badhaafame inni kaan ulfinaan gaafa fuula Waaqayyoo deddeebi'u. Yoo tolee itti galteef. Innan biraan inni arfaffaan akka loltuutti barakeetti dhimma ba'umsi barbaachisa. Ximooteos lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Phaawulos lakkoofsa 1 irratti akkas jedha garbicha Waaqayyoo Ximooteosiin isa afuuraan dhashe mucaasaa sana amaanaatti kenna. Yaaluma koo ati ayyaana Kiristoos keessa jirutti jabaadhu. Amaanaan sitti kenne immoo warra sadarkaa fuudhuu danda'an, warra barsiisuu danda'an, warra dabarsanii kennuu danda'an barsiisota gaarii qopheeffadhu. Amma immoo akka Kiristoos loltuu gaarii ta'eeti unu wajjiniin ana wajjiniin jenne naannoo isaa namoonni baay'een tajaajiltoonni hawwatoon baay'een tajaajiltoonni gooftaaf bitaman afuuraan gaggeeffaman baay'een waan jiraniif nu wajjiniin loltuu gaarii ta'eeti lola kana keessatti hirmaadhu. Gitiraa kana keessatti hirmaadhu. Lolaaf waamamteetta. Boojuuf waamamteetta. Daangaa bal'isuuf waamamteetta. Harka seexanaa qullaa hambisuuf waamamteetta. Gooftaa kee kabachiisuuf waamamteetta. Dhalootaaf bu'aa buusuuf waamamteetta. Hojii mootummaa Waaqayyoof waamamteetta. Nu wajjiniin loltuu gaarii ta'e gidiraa hirmaadhu. Lolli gidiraa qaba. Lolli waraansa qaba. Lolli madaa qaba. Lolli dhiibamuu qaba. Lolli wal'aansoo qaba. Beela qaba. Garuu moo'ichi kan Waaqayyooti. Garuu moo'ichi kan warra Waaqayyoon qabatanii lola gaarii kanatti ba'aniiti. Iyesuus mo'eera. Iyesuus mo'eera. Ergamoonnis mo'aniiru. Har'a immoo mucaa Yesuusi ati. Mucaa Waaqayyooti ati. Iyesuus mo'eera taanaan hin moota. Abboonni kee mo'aniiru taanaan hin moota. Kanaaf hidhanni biroota barreesse boqonnaa 12 lakkoofsa 1-2 irratti abboota akka duumessaa hin lakkaa'amne naannoo keenyaa qabna abboota amantii warra mo'ani. Iyesuus Kiristoos isa amantii keenya jalqabee xumure fiixaan baase immoo fuuldura keenyaa qabna isarraa jambuqqifannu isaa icciitiin moo'icha keenyaa jedha. Loltuudhati lolaaf si waameera Waaqayyo harka maratteen taa'in. Kanaaf ayyaana sii laate, kanaaf hafuura Waaqayyo si keessa kaa'e, kanaaf buufata isaa si godhate fuurri Waaqayyo, kanaaf lammaffaa dhalatte, kanaaf chaappaa mootummaa Waaqayyootiin chaappeeffamtee adda baate dhaloota keessa, kanaaf dhiiga isaatiin mee adda si baase luba si godhate, kanaaf mee mootummaa isaaf mee hojjetaa si godhate, maaddii isaatti Waaqayyo si waame. Loltuu gaarii ta'iitii boojuu baadhuuti gaafa Yesuus dhufu. Fuuldura isaa ulfinaan deddeebi'i. Yookiin immoo yoo otoo Yesuus hin dhufin yoo bara kee fixxe immoo gaaf tokko warra boojuu baatanii fuuldura Waaqayyoo deddeebi'an keessaa tokko taata. Harka maratteen taa'in yeroo qabda. Yeroo kee akkasitti hooggani. Ni shanaffaaf inni dhuma. Akka nama dorgommii irra jirutti. Akka nama dorgommii irra jirutti yeroo keenyatti dhimma baana. Phaawulos akkas jira Qorontoos 1 boqonnaa 9 lakkoofsa 24-25tti. Warri dorgoman dorgommii isaanii fiixaan baafachuudhaaf waan halleen tuttuqani of eeggatu dorgommii sanarraa akka hin mo'amne dhandha isaanii eeggatu hafuura isaanii eeggatu
uf shaakashiisu hin hidhatu. Dorgommiirra jiru waan ta'eef baay'eetu dorgoma kan mo'u tokkodha, kan badhaafamu tokkodha. Isin akkasuma dorgomaa mo'aa hin badhaafamtu. Garuu dorgommii sanatti otoo hin galiin shaakala barbaachisa, hidhannaa barbaachisa, uf eeguu barbaachisa. Akkamitti dorgommii moona? Lammii koo akkamitti dorgommii moona? Waa baay'ee tuttuqnaa nutoo, jallina tuttuqna, cubbuu tuttuqna. Waanuma ormi tuttuqu tuttuqna, waanuma namni tarree tuttuqu tuttuqna. Akka nama dorgomuutti adda baanee miti. Kiristinnaa jechuun shaakalaniiti jiraatu miti, otoo shaakalaniiti jiraatu. Otuma hidhatanii isa hidhatanii mo'u. Otuma hidhatanii, otuma shaakalanii, otuma qophaa'aniiti mo'aa deemu. Guyyaa akkasii qophaa'eera, guyyaa akkasiin jedhamu. Inni fiigu tokko. Guyyaa akkasii dorgommiin jira, ardi jira. Kubbaa taphachuun jira waan ta'eef qophaa'aa jedhama. Hanki akkas miti. Hankoo akkas miti. Within a second, secondii keessatti, milii secondii keessatti, maayikiroo secondii, naanoo secondii keessatti hojii qabna. Otuma qophoofnuuti itti deemna. Otuma qophoofnuuti lolla. Otuma qophoofnuuti dorgomna. Otuma qophoofnuuti fiigna. Wal qabataadha. Yeroon keenya baay'ee riifataadha waan ta'eef Iyyesuusin dhufa. Kanaaf akka nama dorgommii irra jiruutti uf eeggachaa. Akka nama dorgommii irra jiruutti xuxuqqaa dhiisanii randeebi'a sarfaffaa akka loltuutti kan si waame kan si bobbaasee jira waan ta'eef. Isa si bobbaaseef jiraata, loltuun isa bobbaaseef jiraata, ofiisaa mirga hin qabu. Mirgi kan isa bobbaaseeti. Mirgi kan isa hoogganuuti. Isa hojiidhaaf isa waameeti. Isa lola sanatti isa waameef jiraata. Dorgomtuunis akkasumadha. Dorgommii sanaaf jiraata. Kan dorgomsiisu jira. Kan dorgomsiisu jira. Kan isa shaakashiisu jira. Akkanitti shaakalta, akkanitti shaakalta, kan isa barsiisu jira. Tokkoffaan isa shaakashiise gammachiisuuf, lammaffaa immoo ofiisaa firii gaarii galmeessuuf dorgommii sanaaf qopheessa. Akka biyyaatti gaafa laallu immoo alaabaa biyyaa ol kaasuudhaaf. Dhaloonni na dhageessan, warri lammaffaa dhalattan, warri Yesuus loltuusaas hin godhate. Alaabaa moo'ichaa, alaabaa wangeelaa, alaabaa fannoo Yesuus, alaabaa jireenyaa. Mootummaa seexanaa irratti akka ol kaaftaniif, dorgomtanii akka mootaniif Waaqayyo si waameera. Kanaaf ergaa sitti dubbachaa jira. Egaa kutaa sadiitiin yeroo kee yeroodhaan qabi jedhee dargaggeessaa, dargaggeettii, ga'eessaa, ga'eettii, abboolii, haadholii, hayyootaa, beektotaa, keessaaf ala kan jirtan, fagoof dhiyoo kan jirtan, kaaba kibba bahaa dhiyee kan jirtan. Mata duree gurguddaa sadii mata duree kana jalatti akkaataa akkamitti yeroo bituun danda'ama, yeroodhaan akkamitti yeroo qabuun danda'ama. Amalli yeroo moomaadha. Yeroo keenya immoo akkamitti gaggeessina? Isa jedhu kana isa dhumaan dubbachaa jira. Yeroo kee akkamitti gaggeessaa jirta? Akkamitti darbaa jira? Eeyyatti darbaa jira yeroon kee. Akkasumatti dabarsaa jira. Dhaloonni kunii baay'een isaa hidheera Waaqayyo. Kanaafidha dubbiin galagale. Abbaan ilma awwaalaa jira, haati intala awwaalaa jirti. Akaakayyuun dhala dhalaa awwaalaa jira. Akaakileen dhala dhalaa isaa awwaalaa jira. Maaliif jennaan yeroo keenya dhimmatti hin baanu waan ta'eef maaliif yeroo nuu laata Waaqayyo? Jallinaaf yeroo nuu laata? Salphinaaf yeroo nuu laata? Balleessaaf yeroo nuu laata? Ajjeechaaf dhiiga dhangalaasuuf yeroo nuu laata? Maaliif yeroo nuu laata ree Waaqayyo itti nu ulfaatu taana? Maaf yeroo sii laata ree Waaqayyo? Balleessa taanaan balleessituun gaggeeffamuutu irra jira. Kanaaf dargaggeessiif dargaggeettiin ciramaa jira har'a. Abbaan dhashee dhala kana Waaqayyoon naa laatee haati miixattee deessee gaaf tokko gammachuu dhala ishee arguudhaaf barsiistee itti rakkattee itti qullaa deemtee dargaggeessi ishee garuu yeroo isaa hin taanetti dabarsa. Dargaggeettiin ishee hin taanetti dabarsiti yeroo ishee. Gaaf tokko reeffi ishee dhufaafi. Gaaf tokko reeffi isaa dhufaafi. Qooda gammachuu mana gaddaa ta'a. Qooda gammachuu faarfannaa mana boo'ichaa ta'a. Maaliif yeroo keenya hin taanetti dabarsaa irra? Warri mana Waaqayyoo keessa jirru, warri Waaqayyo waltajjii isaatti nu waames dhaggeeffadhaa na wajjin. Sagaleen Waaqayyoo cariidha. Sagaleen Waaqayyoo dhugaadha. Dhugaan immoo yerootti dhugaatiin lallabamuutu irra jira. Otoo yeroon hin darbiin, otoo halkan hin dhufiin isanitti as ba'eefi, isanitti dhufeefi, isanitti salphadheefi, isanitti foon uffadheefi hojii abbaa koo fixuutu narra jira jedha Yesuus. Hin fixa yerootiin. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17:4-5 gaafa laaltan. Hojii itti na ergite akkan hojjedhu, isatti itti na waamte, isatti itti na ergite, xumuree si ulfeesseera. Warra himuun narra jiruttis himeera. Warra hankee taanetti himeera. Ilma badisaa malee kan badan jiru. Warra kakootti laatte hundumaatti si agarsiiseera. Isaanis fudhataniiru. Akkana biraa ergamtes amananiiru.
amma ulfinan si biratti qabu isa duraatti na deebisi. Ol deebi'uun barbaada. Fixeera hojii koo yeroodhaan fixe. Yeroon si laatame yeroo hojii akka ta'uuf, yeroo ulfina Waaqayyoo akka ta'uuf, yeroo kabajaa akka ta'uuf, dhalootaaf hambaa akka keessuuf, yoo Yesuus tureef immoo seexana qullaa akka buusistuuf. Hin sodaatiin seexanni mo'ameera. Qolaasaas boqonnaa 2 lakkoofsa 14 amma 15tti gaafa dhaxxanii ilaaltanii akkas jedha sagaleen Waaqayyoo isa gaariin taane isa nurratti gatii lakkaawwatu isa nutti hin tolle sana fannoo irratti cinqaarse nurraa duguugeera. Seexan ammoo qullaa buusisee aangorraa molqee taayitaarraa fuudhee qullaa ta'uusaa naannessee agarsiiseera. Seexanni mo'ameera. Seexanni mo'ameera. Yesuus mo'eera. Kanaafidha amma daadii lafaatti deemaa. Waaqa irrattis lafa irrattis aboonan koo ta'eera. Dhaqaa maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu sadan tokkicha Waaqaatiin otoo yeroo hin jiru cuuphaatii barsiisaatii duukaa buuta tanaaf godha. Amma dhuma biyya lafaatti si wajjinan jira. Yesuustu dubbate isa kana. Ergamni sitti laatameera. Maatiyos boqonnaa 28:18 amma 20tti. Maal gochaa jirta yeroo keetti? Kamirra deemaa jirta? Hamaarra moo gaariirra? Jallinarra moo karaa nama ol baasu, karaa nama gammachiisu, karaa dhaloota gaariitti geessurra? Sobarra moo dhugaarra? Maarra deemaa jirta? Waaqayyoon ulfeessaa moo salphisaa? Dhaloota walitti naqaa, waliin dhaamoo, tokkummaa uumaa, jaalala uumaa, wangeela dhugoomsaa. Yeroon kee maaliin darbaa jira dhalootaa? Yoo yeroo keenya iddootti deebisne Waaqayyo iddootti nu deebisa. Yoo yeroo keenya dhimmatti baane Waaqayyo dhimma nutti ba'a. Umuriin keenya akkasumaan hin qurxamu karaatti nafu. Waaqayyo bara kabajaa sii fideera. Yoo yeroo kee deeffatte, yoo Waaqayyo bolchite bara kabajaa sii fideera. Yoo yeroo kee akkuma kaleessaan itti fufa jette immoo ittiin fuftu. Gahe jedheera Waaqayyo. Ittiin fuftu, waliin dhaa ittiin fuftu. Yeroo kee badiif itti dhimma ba'aa ittiin fuftu. Yeroo kee sobaan itti dhimma ba'aa ittiin fuftu. Ittiin fufamu jedheera Waaqayyotu. Deebi'i lafa jirtu. Elaa akkas jedha Waaqayyotu. Warri karaarraa kaattan yeroo keessan yeroo ulfinaa gochuu dhiistanii ittiin na salphisaa jirtan, ittiin dhaloota jeeqaa jirtan, ittiin dhiiga dhangalaasaa jirtan. Deebi'aa yeroon ani laadhe ulfinaaf ana yeroo laate yeroon naan hoogganama. Yoo hin deebitu ta'ee jedha dhalootaa. Ani Waaqayyoodha ulfina koo eenyuufuu dabarsee hin laadhu. Galata koos eenyuufuu dabarsee hin laadhu. Karaa lama qopheesseen jira. Karaa eebbaa fi karaa abaarsaa, karaa du'aaf karaa jireenyaa. Karaa ati fo'attaniin bu'aasaa ijasaas nyaachisa. Akka barbaadde jiraachuu hin dandeessu. Akka sagaleen koo jedhu, akka ni si hooggane, akka furri koo si hoogganetti jiraatta. Yoos immoo hin ulfaattaa jedha Waaqayyo. Kanaaf haa deebinu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Sagalee kanaan uf ilaalaa, uf madaalaa. Jireenya keenya madaalaa, deemsa keenya madaalaa, warri tajaajilu tajaajila keenya madaalaa, warri geggeessinu geggeessaa keenya madaalaa, warri hooggannu hoogganni keenya madaalaa, warri qorannu qorannoo keenya madaalaa. Ulfina eenyuuf ooshaa jirra qorannoo keenya, beekumsa keenya madaalaa gara karaattaa deebinu. Waaqayyo ulfina sii laata, bara ulfinaas sii kenna. Hin kadhanna. Rala seta jinta yemaha grola setre gene levendasa papa jana waspediant. Allah garatuna shiare alavansos metru vili vijana mama masando. Rala kepa jana masam papa kilivi serada badian. Namoonni keessumaa bara keessan dhiigni harka keessan irraa coccobu akka jirtan natti dubbata Waaqayyo. Bara keessan dhiigni nama harka keessan irraa coccoba. Bara keessanitti arraba keessaniin kan waraanamee fuuldura keessanii aadaa jiru. Akka jiru natti haasaa jira Hafuurri Qulqulluun. Deebi'aa Waaqayyo qalbii diddiirradhaa isiniin jedha. Deebi'aa jedha, ittiin fuftan akkasitti jedha Waaqayyo. Otoo jirra jettanii taniin duuba keessaniin dhaloota barasaa itti dhimma naa ba'uun kaasaa jedha Waaqayyo. Dhaloota eessaa dhufe jettanii hin beekne itti sin yaanne nan kaasaa jedha Waaqayyo. Dhaloota fiigee eenyuyyuu jallinni qaqqabuu hin dandeenye, jalloonni qabuus kan hin dandeenye dhaloota nufii koo gaggeessuun kaafadhaa. Har'a garuu carraaf qooda isinii laadheera. Deebi'aa jedha Waaqayyo. Haa deebinuu abbootaa, haa deebinuu gurguddoota, haa deebinuu dargaggeessaa dargaggeettii, haa deebinuu Waaqayyo carraa nuu laateeti ergaa nutti himaa jira. Tariitii ergaa ni dabarsaa jiru. Mana mijaa'ee keessatti ta'uu dhiisuu danda'a, haala mijaa'ee keessatti dhiisuu danda'a. Ergaan dabarsaa jiru garuu mijaa'aadha. Ergaan dabarsaa jiru garuu sagalee Waaqayyo cariisaati. Ergaan dabarsaa jiru garuu isa Waaqayyo barbaadee baratti dhalootatti dubbachuu barbaadeedha.
isa kanaan dhimma akka baatan hin barbaada. Sinin jaalladha. Jaalalli koo garuu fedha Waaqayyoo raawwattanii yeroo keessan ulfinaaf oolchitanii gaaf tokko qulqulloota wajjin baalameetti qabattanii warra ulfinaan fuula Waaqayyoo deddeebitan warra ergamoota wajjiniin faarfattan warra mootummaa Waaqayyootti galtan yoo taatanidha. Hojii seexanaa warra diigdan yoo taatanidha. Waaqayyoos jaalalli isaa isa kanadha. Kanaaf ilma isaa tokkicha gatii baase. Iyesuus lubbuu isaa gatii baase. Bara laayyoo keessa mitan jirru, bara dhumaarra jirra, fiixee bara dhumaarra jirra. Lolli keenya cimaadha. Wal'aansoo keenya cimaadha. Barri immoo kakaleessaatti hin fufu. Fuulli bara kana booddee fuula mataasaa qaba. Fuula kana booddee keessa jiraachuuf yeroon kee tokkoon tokkoon ishee ulfina Waaqayyoof jiraachuutu ooluutu irra jira. Atis ulfina Waaqayyoof jiraachuus irra jira. Yoo kana gootedha Waaqayyo bara kan sii laatu, bara kee bara eebbaa kan godhu. Waaqayyoon nu gargaara. Laaseetaa je'aniyaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaloonni sagalee kana dhaga'u barrisaa bara ulfina akka ta'u karaa ammarra deemurraa deebi'ee barasaa ulfina keef akka oolchu, barasaa kabaja keef akka oolchu, barasaa nagaa dhalootaaf akka oolchu, barasaa yaa Waaqayyo gooftaa eebba dhalootaaf akka oolchu, ulfina keef akka oolchu, babal'isuu mootummaa keef akka oolchu, fedha keef yaada kee isa xumuraasa ta'e Yesuus Kiristoosiin dhugaa ba'uudhaan wangeela tamsaasuudhaaf akka oolchu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ayyaana yaa Waaqayyo gooftaa daangaa hin qabne, ayyaana yaa Waaqayyo gooftaa hin safaramne dhaloota ana wajjin harka kaasee kadhatu kana maqaa Yesuus Kiristoosiin irratti dhangalaasuun yeroo isaa yeroo boo'ichaa, yeroo gammachuutti akka geeddartu, yeroo gaddaa yaa Waaqayyo yeroo faarfannaatti akka geeddartuu fi yeroo qullaa ta'e, yerootti barri tadhaa'e, umriin tadhaa'e, yeroo mi'aatti, dhandhama mi'aatti akka geeddartuuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kadhadheera. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin raayyaan na dhaga'aa jiru kun, dhaloonni na dhaga'aa jiru kun loltuu gaarii ta'e nama wal'aansoo qabu, loltuu gaarii ta'e nama siif booji'u, loltuu gaarii ta'e nama siif mee dhaloota booji'u, loltuu gaarii ta'e nama daangaa seexanaa dhiphisu, loltuu gaarii ta'e nama hiiroo seexanaa jigsee siif booji'u akka ta'u maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutiin kadhadheera. Kana waan gootuuf galatoomi. Ulfinni siif haa ta'u. Anaanis na gargaari. Dhaloota kana dhaga'aa jiran yaa Waaqayyo gooftaa anaafis akka kadhatan, ofii isaanis akka deebi'an yaa Waaqayyo nu gargaari. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosii waan kana gootanii waan kana gootuuf galatoomi, eebbifami. Waaqayyo sinaa eebbisu. YouTube kana subscribe godhaa, naa kadhadhaa. Kana caalaa sagalee Waaqayyootiin wal tajaajillaa. Ergaa kan qaban YouTube kana irratti tajaajiluu hin danda'u. Waaqayyo namoota hinnuu kenna. Isin immoo nu wajjin dhaabadhaa. Haala keessa jirru keessaa Waaqayyo nu baasee ulfinaan akka wal tajaajilluuf, gaariidhaan akka wal tajaajilluuf Waaqayyo nu gargaara. Eebbifamaa maqaa Yesuusiin. Ameen.